dirqama baay'ee takka falama turraan dhibame gaggabee akkas ta'e sammuu sirriin daraddoo hin jiran ati amantee hunda baasuuf fiigin hin fayyaachitti dhibamaan isa caalu meeqa jira ka'eeti biyya ofirraa galee uummanni kun gaafa achi bane yookaan dhiiguma sin jedhan isaan nuti tuqan nan galan immoo ka'ii galii yoo si jaalate inni yoo hidharrabee si jala biyya gale namitti dhiisee haa galu kaameeraa fuulduratti waa hedduu gooti garuu yoo miilan dhiqaa fi qaama dhiqaa fi rifeensa isa dhayaa fi isa filaa fi waa mee godhaa fi oona. Caaltuun uuman jijjiiramtu boru Said aga magaalaa kanaa bahutti kaameeraa afootti malee boru deemtee isa hiiksisti jechuudha. Hajjii kana maaliifu garaa kiyya kana maaluma godhaa yaani gara laafummaadha. Gara laafummaan akkasii faayidaa takka hin qabu. Garaa laattee obaaftee si nyaatan malee maal si fayyadan obboleetti. Mucaan kun inni garuu qaleessa nyaatuuf mucaa kana akkas gochuunsaa hedduu nama dhagahama. Ammallee mucattiin kun aarsaa Said kaffaleef illee dagattee waa hunda kana waan taate dagattee borummoo hajjii ishee harkiftee yoo ol hin bahin ati sabkee bar maal jette immoo jedha maaliif iyyuu Caaltuun ani galalaaftu galuma kiyya kana labbinaaf ajabeessu garaa jabaatuu qabda habiibti sii jedhee namni raakame sii jedhee magaalaan kun walis socho'e sii jedhee namtichi maatii isa barbaachaaf ka dhufe waa sirreeffachuuf ka dhufe asitti hafe soo kana beektee isuma jalaatuun haftuuyyuu ati waan daa'ima keerra kun waanuma namtichaa qaajjoftaa miti yeroo Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtootaaf hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha biyyaadhaas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanu mullee jirra alhamdulillah nagaa qabna isiniin jedha egaa har'allee waan kun waan haaraan isiniif deebitee jirti jechuudha egaa kaleerraa aga har'aa kanallee gammachuu guddootu keessa kiyya jira rifaatuun kaleellee ni jirti ana kana qofaa miti isiniin hundi keessanuu rifattanii ijoolleen hedduun waan gochaan hajjiin godhuuf dhufe sun hedduu nama rifachiisa jechuudha maaliif yoo jettanii mucaa kanatti hoggunni sagalee erguu karaa deemaa jira ijoollee isaatti deebi'uuf deemaa tureeyyuu Said kuni jechuudha tarii mucaan kun ni jijjiirame laata jedhee akkuma inni sagalee fideefitti gaa deebi'ee jira argitanii jirtu kaleessa osoo inni waan xiqqoo ofirratti eeguu baatee rabbii wajjiniin mucaa kana dhabnee turre jechuudha egaa hiriyaan yeroo kana akkasidha isiniif iyyuu barumsaan hunda keenyaaf barumsa eegaammoo Saidoo jechuun immoo dhugaa dhiira onnee sibiilaa jechuun isadha nu boonseera nu gammachiiseera egaa akkuma ni nu gammachiisee namni hunduu isaaf gammadee namni hunduu du'aa'ee godhuufitti du'aa'iin kun osoo lafa hin bu'in rabbiin ijoollee isaatiif maatii isaa jaallatutti isaa deebisu jedhaati hundi keessanuu akka amantaa keessanitti du'aa'ee godhaafi isiniin jechuu barbaada jechuudha Said kana waan Said kana haasa'uufan jechan na hanqata jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf maaliif yoo jettanii namni akkasii ni jira yeroo kana keessa namni akkasitti amanamee akka obboleettii isaa ofi qabee mucattii jaanjoftuu kana karaarratti qajeelchaa jiru ni jira jedhee nani irra deddeebi'ee jechoota inni jedhu gochaan inni godhuuf kaameeraan alatti illee waan hedduu ishii gargaara jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf Saidiin kun Caaltuu kana qofaa miti nama hedduu gargaara garuu agas maraka ol bahee illee kanan haasa'u waan inni keeriidhaan namaaf yaadu akkuma inni iyyuu viidiyoo kalee gadhiisan kanarratti tuqatetti mucattii takka irraa dhalchee irraa ulfeessee akkas ta'e jedhamaa ture. Inni garuu kana miti aarsaa guddaa kaffalee agas mara baheellee yoo qaaquu baatee jechuudha akka namiif namni waliin lollee waa hedduu aarsaa kaffalee maqaallee argatee aga bultiinsaa diigamuuf deemutti waa hedduutu jira jechuudha kanaafiyyuu yeroo kana keessatti namni osoo sin dhugaa qabdanii osoo sin waan keeriidhaan nama deemtanii waan dabaan boolla meeqasin buusu hedduutu jira jechuudha kijibanii walis sin deebisuu mitiiti kijibanii yaani walisin oofu jechuudha namni yeroo kana Said kanarraa immoo waan guddaa barattu jedheen abdii guddaa qaba hundi keessanuu jechuudha maaliif iyyuu nama waan keerii dalaguuf rabbillee keerii haa kennuufi yaada muraada isaallee haa guutuufi ilmoo isaatiin illee walitti isa haa deebisu jechuu barbaadanii hundi keessanuu nama akkasii goota akkasii lamuu waan hin arganneefu rabbiin kaleellee harka diinaati baga isa baasee jedhee nani halkanii guyyaa isaaf du'aa'ee gochaa jira jechuudha akka namtichi itti karoorfatee dhufetti silaa Saidiin kun jiraansaa hin jiru jechuudha
hunduu ka sababaani rabbiin sababa godhee isa oolchee jira. Humna qofaan humna ofii qofaan osoo hin taane rabbiin itti dabalamee waan hin taane irraa nama oolchaa. Rabbi ammallee adawwii isaa irraa cabsee bakka deemutti rabbiin isaa eegu jechuu barbaada. Inshaallah biiznillah immoo omaan ta'u yeroo baay'ee namni keerii namaaf yaadu namni waan gaarii namaaf yaadu keerii illee argatu. Inshaallah Sa'idiin kana immoo rabbi mana isaa diigame bultii isaa diigame ijoollee isaa addaan facaate kana kunoo haati ijoollee isaatii ilmoolleen kiyyalleen irraa fudhattee deemuuf deemti jedhe hedduu tokko cinqama hedduu tokko dhiphataa jira. Rabbi janagaan ilmoo isaatti wali isaa agarsiisu maatii isaatti wali isaa dabalu jechuu barbaadanii maaliifuun kun mana namaa walitti deebisuuf namaaf nama walitti wal nyaatee akka midhaanii kana akkana wal ammasaa wal magaalaa kana keessa walitti deebisuuf yaalii guddaa godha. Ammallee isaafillee rabbi kunika waan keerii haa yaaduufi jechuu barbaada Sa'id kanaafi namni keeriif nama cinaa dhaabbatu yeroo baay'ee keeriin argatu rabbumarraa yuugaa jazaanii jazaasa rabbi haa deebisu namni namaaf deebisu hin danda'u jechuu barbaada. Inna hajji irraa immoo waa takkan eegamu tisiisarraa waa damma eegdanii kanniisarraa malee kuni jechuun isiniif gala jechuudha. Gabaabumatti handurarraallee wanti hajjii kana naan liqinfamu wanti caaltullee naan liqinfamu mallee jechoota Sa'id dubbatu keessatti haala inni ittiin haasa'u keessatti nama waan irraa fudhadhe maalidha yoo isinillee namoonni akka kiyya shakkitanillee ni jirtu ta'a yookiin immoo namoonni hedduun akkanumaan hoo jettu ta'a. Kiyya ani dhugaa yeroo baay'ee obbunan akkanatti haasa'u mucattii kan akkasin godhiini sheekatti qaraasisi fayyaa hin qabdu shiinoo jettan fayyaa qabdi alhamdulillah gamma wanti ishii mudate takkittiin illee hin jiru. Caaltuun hajjiidhuma kana of jalaa dhabuu hin feetu amma hajjiin akka maleetti miidhamee jira jechuudha. Akkana dhahaa akkana wal dhahan keessatti miidhamee jira. Maaliifuu aniin kunis yoo ta'e nama osoo ani yaadin dhufe dhahee ofirraa deebisa malee cal jedhee ilaalu kun hiriyaa kiyya wajjin nyaannee wajjin dhugee jedhee mucaan kun amanee karaarraa deebi'ee ilmoo isaatti deemuuf karaa isaa deemuuf ka qajeele sana magaalaa sanaati gara adan jechuun fagoodha inni beekana. Kanaafiyyuu egaa waan kana eegalee bakkaan gaadhee dhiirummaa isaa agarsiisee xiiqii isaa agarsiisee waan yaade hunda bakkaan ga'e Sa'idiin kun osoo kan akka Sa'id kudhan qabaannee maashaallah tabaarakallaa sila gadhee abbaa sagalii obbaatii ilmoo jedhee namni olbaatii dhalu jira meeqatu dhugaa baay'ee nama aarsa yaani dhiirti takka jechuudha. Dhiira jechuun dhiira akkasiiti. Dhiira olbaatee akkanuma afuuftu osoo hin ta'in dhiira gochaan akkana agarsiistu kana rabbiin nuuf haa baay'isu jedha du'aayee godhaa dhugaa dubbatuuf jechuudha. Akkuma isiniin jedha namtichi kun bakka deemuuf ka'eerra ka deebi'e waan eegale sana bakkaan ga'u malee hin deemu jedhee ijoollee isaa caala namni isaa caalu hin jiru bar daa'ima isaa namni caaluuf hin jiru bultii isaa mana isaa haadha mana isaa namni caaluuf takka hin jiru garuu homaa miti eegale jedhee deebi'e mucaan kun inni garuu qaleessa nyaatuuf mucaa kana akkas gochuunsaa hedduu nama dhagahama. Ammallee mucattiin kun aarsaa Sa'id kaffaleefillee dagattee waa hunda kana waan taate dagattee borummoo hajjii ishee harkiftee yoo ol hin bahin ati sabkee bar maal jette immoo jedha. Maaliif iyyuu caaltuun ani galalaaftu galuma kiyya kana labbinaaf jabeessu garaa jabaatu qabda habiibti sii jedhee namni raakame sii jedhee magaalaan kun walis socho'e sii jedhee namtichi maatii isaa barbaachaaf ka dhufe waa sirreeffachuuf ka dhufe asitti hafe osoo kana beektee suma jalaatuun haftuuyyuu ati waan daa'ima keerra kun waanuma namtichaa qaajjoftaa miti yeroo maraa kanaafiyyuu ani ammallee caaltuun amanuun akkuma isiniin jedhe Sa'iduu jedheeni jira ifa gala kunoo ati boru dagattaa deemtee baaftaa garaa jabaatu qabdaa jedhee waan baay'ee ishii gorsee jira jechuudha. Mush kaameraa afootiyyuu kaameraan alayyuu jechuudha. Garuu mucattii waanuma takka hin fahamtu boru hajjii isinii harkiftee dhufte hangaafa dura maal isiniin jedhe ni kijiba namtichi nyaanyaatee kanachitti miidhame mana ciisee qallabamuu bare akka sangaa kun gurguramu sangaa biyya keenyatti yookiin hooloyyii yookiin re'oota hana amoolee laattanii fi atalaa obaaftanii waan takka margatti cirtanii fuddifattanii gatii isinii baasu isaan kunii gatii malee achi ciisee qallabama achi ciisee nyaata uccuun sarratti hin xuraa'u uccuun faashina isarra argitanii kun akkami uffata ajjiin kumme istaayilii addaa uffata barinni fataa zana jedhee xuncaa isarra baattatee deema. Maaliif iyyuu kaisa qallabdu alhamdulillah rabbi horii fidee horiin keenya caaltu keenya jechuudha. Ammallee boruu ishiin
Ani baasu ana akkasinta waggaa shanuu jedhamu yotte gaafa duraa sana mee maal jette sin jee nama jajuuf hin fiigina yaa ijoollee keenya sirriitti dhaggeeffadha. Hajjiinis dhugaama afaan harkaa badee gaafa duraa sana iyyuu jechuudha. Ammallee immoo caaltuun wallaahi Sa'idoon kun as keessaa miilli isaa achi haa deemu malee waa takka qubna garan hojjettu biyya gala jetti. As deema jetti as deebitee immoo hajjiin kiyya akkas ta'a jetti maal ta'a jetti ishiini. Waama qubna gara takka hin hojjettu isiniin jechuu barbaada. Mucaa kana garuu rabbi liffiisaa lafatti hin balleessini. Namtittiin mujrimni amantaan qabne xonqaayii waan ishiin itti amantu hin beekamne kana shirriira addunyaarra hin jirredha. Kun suura namaati maaliin anaa kana ishiidhaan na eegalu bar ishiidhaan na eegalte ana adamsuu eegaltu rabbiin kun sababa naaf godhee Sa'id kana naaf fidee taa'imee si haa xuxxunaan jedhee inni narraa dhoowweedha sana ishii darbe malee ana kanaayyuu na eegalaa jirti bar alhamdulillah rabbiin harka sanarra qaban malee ani ishii sodaadhu kana garuu immoo ishiin anaafillee ciisaan turreeyyuu rabbiin narraa qabee jechuudha uummata keenya. Amma mucaan kun karaa nama biraa miidhamaa jedhee baay'ee sodaadha. Rabbiin nagaan magaalaa kana isaa baasu jechuu barbaada. Ijoolleen hedduun garuu gammadanii mararsiifatanii ijoollee hedduu kanaanuu keessaan Sa'idoo kana bilbila isaa qajeelaa ittiin argannu surprise nu gochuu dandeessa jechaa jiranii jechuudha. Akkamittiin isa argatuu dandeenya naan jechaa jiranii. Sa'idiif kan malugaa waa guddaadha. Kunoo ishiinuu hoolaan keenya sigaanuma jetti mitiidha makiina si badhaasa silaasoo naa taatee jetti. Akkuma nu jedhee badhaasni guddaa fi xiqqaan qabu marfeellee yoo namaa kennaadhuma himanii miti muyaa balibbanoo jedha warri soddaatiin keenya. Kanaafiyyuu keessuma kee qabadhu yoo dandeesse Sa'idii waan keerii yaadi. Kennaa makiinaa fi maalii caalammoo kennaa caalu du'aayii gochuudha. Laphee qulqulluun akka obboleessa keetti mararsiifattee waan inni siin jedhe dhageessee gorsanni si gorse immoo ofirratti qabattee hojiirra oolchuudha. Bas inni kana fedha Sa'idoon akkati jajjaba taate akkati nama fuuldura dhaabbattee lolatuu dandeessu si gorsaa si jajjabeessa yeroo mana onnee horadhu siin jedha mush onnee killee baattee hin deemin onnee dhagaa baadhu deemi onnee jajjaba. Tamaam. Akkas irraa fedha Sa'idoon siin jechuu barbaada yaa caaltuu keenya. Kun hunduu namni hunduu kalolee kasi arrabsee kan maal jedhu sumaa fi fayyaa keetiif nagaa keetiif rahaa gaarii gochuu qabda jechuudhaaf maaliifuu gaafa wal fuutan irraa agammaa akka ashaaroo siyaa kaa namtichi siin jechaaf malee nu wanti nu galchuu takkallee hin jiru dhugaa dubbatuudhaa fi namni immoo bultee ofii keessatti haarsaa kaffaluu danda'u nama haarsaa sinii kaffalee nama kabajaa sinii godhu malee waslaattaa akka hajjii ka dubartiin ergite kunoo akka harree namticha nama yaani obboleessa haadhoosa wajjin dhalate daran kan waliin rakkoo dabarse kunoo billaatti waraanuun akkamiin waraan harkisaayyuu jedha bar kun dayyuusa ani hajjuma kana boo arguma hajjii kana hin fedhu namtitti kanas rabbi haa qajeeltu jedhaati du'aayii godha jechuudha kan mana hidhaa jirtu sana son ta'in keenyuma kana caaltuma gowwutti kanayyuu rabbi asirreessan ishee katti geessi ishee ka maal godhin jedhina fayyaa qabdi ishiin jaalalaa fiqir iska maqaabir ka jedhan sana jira miti jaalala guddaa waan qabdu malee miidhaa hajjiin ishii gochaa jiru maallaqni ishii qisaasaa jiru humni ishii qisaasaa jiru harkaa badee miti manuma sana gabbaatee mana tokko yaani bareeffattee jiraattu dura irratti himnee dadhabne ani waa'ee caaltuu kana baay'eellee haasa'uun fedhu akkuma isiniin jedhe Sa'idoo keenyaaf umurii dheeraa nuuf haa kennu jedha du'aayii godhaa ijoolleen isa feetanis immoo keessaan na dubbisaa isattillee isiniif hima inshaallah biiznillah. Egaa kennaa caalu akkuma isiniin jedhe du'aayiidha qulqullummaadha obbolummaa jabeeffachuudha jechoota walii dhagahuudha malee kennaan mul'atu faayidaa takka hin qabu isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota keenya akkuma isiniin jedhe egaa Sa'idiin keenya du'aayi nuuf jabeessaa warra jallate sikaa rabbi haa qajeelchu malee akkam jenne waan jennus takka hin qabnu na ijoolleen hedduullee waan koo baddee jirtanaan jettanii inshaallah biiznillah hin badu akkuma isiniin jedha gaa mudannoon takka tokko hin dhabamtu akkas jedhanii ka miidiyaa irratti haasa'uunis dirqama miti kanumaaf bade malee fayyaa kiyyaa ijoolleen hedduus illee dhiphattanii keessaan naaf bilbilaa turtanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada yoon balleesses na of kalchaa isiniin jedha egaa hajjoo keenya caaltuun
harkistee amma nuu baafti waan ani jedhe kun egaa lafa hin buutu in agartuu yookiin immoo onneeyyuu horattee ishiinuu namtichayyuu achi baasuu dhiiftii yookiin egaa hin beekne ani waan hin jedhu na harkaa bada. Yeroo baay'ee caaltuun ni jetti malee gochaa irratti dadhabduudha. Kanaafuu caaltuu keenya gaayoo si balleesses dhiifama kabajamtoota hordoftoota keenya isinillee yoon isin mufachiise dhiifama naaf godha. Yaa miira keessa galee namni waa hedduu qaaquu danda'a. Malee hammeenya nama kamiifuu hin qabu. Namni kamummoo jabaatu qaba. Bultii ofii keessatti jabaatuun waa'uma jirtudha. Laaffannaan bultiin keessanis akkanuma baddi. Irsaafniitiin yaa wal kabajee waan inni jibbu ishiinillee irraaf qusattee waan anillee jibbunni yoo ofirraa hin qusatiin jiruun kun inuma hin milkooftuyyuu. Kanaafiyyuu warreen jiruu qabdanis jiruu keessan sirnaan qabadhaa. Warri immoo bultiin ijaarranne rabbiin bultii gaarii isiniif haa kennu waan hawwitan isiniin jedha. Galatoomaa jiraadhaa. Har'aaf waan isiniif qabadhee dhufe kanuma fakkaata isiniin.